Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalaa Roozaa Tuubaa Arreestora jirtu bakka jiraattanii illee jira galata Rabbi alhamdulillah. Bakka isin jirtanitti nagaa rahmanni Rabbii isin haa qaqqabu. Akkasuma nagaa jaalallii kabajni kiyyaa qilleensarraan bararee isin haa qaqqabu isiniin jedha. Ittaansuudhaan yeroo darbee shuruuxu salaat kitaaba jedhu waan ijoo keessaa funaannee ilaalaa turre daqiiqaa gaggabaabduudhaan jechuudha. Ammallee wanti hafee wanti sadii wanti akka dirqamaatti nuti sammuutti qabachuu qabnu ni jira. Sadeen sanas inshaallah kan isiniif dhiyeessu ta'a. Amma garuu walitti qabasaa yaani fakkeenyaaf shuruuxu salaatii jennee waa sagal lakkoofnee bira darbineerra sagaleen sana tokko tokkoon hiiknee akka ilaallu akkasuma fuuldura keenya waan jiran hundayyuu bifa saniin akka ilaallutti dhufe inshaallah har'aaf amma dandeenye ilaalla gaa biiznallah wahdaa. Shuruuxu salaatii mata dureen isaa bakka waliigalaatti jechuudha. Shuruuxu salaatii sharxii salaataa وأركانها أما اللي هركان صلاة وواجباتها أما اللي واجبات صلاة كانوا في ستة كبتات جود كنا متشا كتاب كان قبي سيرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مكاربي تنزل قباء الرحمن رحمة قداتي الدنيا رتي مخلوقة ساهندا جود وان أوفيساتي وما جني في إنسيا كسم اللي وانو ما أومي هندا فيوك الرحمة قدو جود الرحيم عملي رحمة قداتي آخراتي كاسة مؤمنتو تافورة جتمنى كوه الرحمة قدو جود. شروط الصلاة تسعة جدا ما تدرين سامس قبات باسني لالو جلق من الرقم شرطين صلاة واسقلي يعني جلق مرة شرطي جتون كان يسين جراتشودان وانتي سنجراتو جتشودا فكنا فيه شرطين سنجراتي سلان اللي نجراتا جتشودا يعني يو شرطين سنة نما قلت تتاتي صلاة اللي صلاة الأف والكاتا جتشودا جلق من ساء الإسلام جدا درانو إلى اللي رمتي الإسلام وإسلامة والأكل وأكل قباتشو والتمييز وأدام بافتشو ورفع الحدث ودعاء الداتشو وإزالة النجاسة النجاسة في الراكاس وستر العورة قاموا في سترتشو ودخول الوقت وقتين تسينو واستقبال القبلة قبلات تقرقلو والنيات أكا تقو تيجون أما إسير تقوني إسي كان إسي ساقلني كان تكون هيكني لا لما فكرنا في كنا الشرط الأول شرطين يدرى الإسلام جد إسلام تودا جد إسلام تودا ما كان عما سيتي هيك جد شو كنا إن شاء الله ولله الله. الشرط الأول شرطين يدرى الإسلام إسلام تودا وضده فلان سامو كفر كافر تودا والكافر كافر عمله وجنسها مردود دي فهمتودا ولا تقبل الصلاة سلانهن كبلمتو إلا من المسلمين مسلم توتر إلا من المسلم مسلمة الراملة سلانهن كبلمتو والدليل قوله تعالى رجان كان موجة ربي قلت ايدي ومن يبتغي نمتان بربادي غير الإسلام إسلام مالان ألا دينا ديني فلن يقبل منه إسرهن قبله وهو في الآخرة نمتان سن آخراتي من الخاسرين والركسار كيساي والكافر كافري عمله hojiin isaa marduudu hojiin isaa isatti deeffamtuudha walau amila osuma hojjete ayyi amalin hojii kamuyyuu yoo taateetu manni hojjete jechuudha erga kaafira ta'e hojiin isaa isatti deebifamaadha hin qeebalamuu jechuudha rabbiin biratti qeebaltii hin qabu jechuudha khayrii akkamiyyuu hojjete rakkataa akkamiyyuu gargaaree yatiimaa akkamiyyuu gargaaree addunyaa irratti itti bal'isa malee akiraatti isaaf hin qeebalamtu jechuudha. والدليل قوله تعالى رجعنا كنا موجة ربي والتيتي ما كان للمشركين وهنتان مشرك توتا في أن يعمروا
kan bulchan masaajida Allaahi masjida Rabbii shaahidiina haala ragaa bahoo ta'an alaa anfusihim nafsiyyaa isaanii irratti bilkufr kaafirummaadhaan haala ofii isaaniitiif iyyuu ragaa ofitti bahoo ta'aniin masjida Rabbii hin bulchanuu yaani masjida Rabbii ammaruu hin danda'anuu ulaa'ika jarreewwan sun habixat a'maaluhum hojiiwwan isaanii baddee وفي النار أبد كيسا هم خالدين جراتو يعني زلالم أبد كيسا جراتو جرسوني جر كافرات جود أو جنجران كيبلمتو غاريا كامل ليوجتن زلالم أبد كيسا جراتو garuu addunyaa irratti immoo haala gaariin jiraachuu malu jireenya jara addunyaa ilaaliin namni hedduun halaakamuu mala rabbii warra halaakame keessaa nun godhin وقوله تعالى أمليني جدي أملي جت ربيتي وقدمنا ديمني جرا إلى ما عملوا بك إسان هجتنو من أمل هجي إسان الرا فجعلناه تاسف نجرا هباء منثورا daaraa bubbeen fuute jala taasifnee jirra hojii jarri hojjetan yaani maaliyyuu hojjetan khayrii isaa hojjetanii sharrii isaa hojjetanii waan jarri hojjetan san bakka jarri hojjetanutti dhaqnee jalaa balleessinee jirraa jedhe rabbiin quraana isaa keessatti jechuudha. Ashartu isaanii sharxiin inni lammaffaa al-aqilu aqilii qabaachuudha. Aqilii qabaachuudhuma kana immoo hiikni ilaalla jechuudha inshaallah. Wadidduhu faallaan isaa immoo الجنون مراتون مادا والمجنون مراتون مرفوع أنه يسرف دمتودا الكلام كلامني سرف دمتودا حتى يفيق هنگ دمقوتي يعني هنگ أف بروتي جدا هنگ فيوتي hanga maraatummaa sanarraa dammaqee of baree fayyaatti deebi'utti qalamni isarraa kaafamtuudha. Yaani sharriin inni hojjetu ittiin barreeffamu jechuudha arga maraatuu ta'etti. والدليل الحديث رغان كان مو حديث كيسا رفع القلم قلم نكافمتي عن الثلاثة قلم نكافمتي waan sadiirraa yaani nama sadiirraa jechuu barbaadeeti anis salaasatiin yeroo jedhu annaa'im namicha rafuu hattaa yastanqiz hanga dammaquutti hanga hirribarraa ka'utti wal majnuun amalee maraatuu hattaa yufiiqa hanga fayyuutti hanga maraatummaa sanirraa dammaqee of baree nama fayyaa ta'utti qalamni irraa kaafamtuudha. namicha rafus hanga rafiitirraa ka'utti sharriin hojjetu ittiin barreeffamu. An fakkeenyaaf salaatni namatti darbuu danda'a. Salaanni sharrii hojjetame keessaa isa tokkodha. Yaani waqtii salaataa eeguu dhabuun rabbiin waa eeguu malee salaata saniif hanga rafiitirraa dammaquutti yoo beekaa rafne. Salaan dhaga'u namni beekaa rafeedha. Ustaaz Raayyaan yaa rabbiin sotarii. Yoo beekaa hin rafne hanga dammaquutti irraa hin gaafatamuu jechuudha. Yoo beekaa rafee garuu rabbiin waa baasu ga'a. والصغير أنجل عملي تقودا يعني ور عمرين جرام بلغني جتول حتى يبلغ هنگ بلغوتي فكينا في جولي وقا تربا هنگ كداني سبيجيدا هنگ وقا تربا هنگ كداني سنة دبر فتوتي يعني سجدي جلميتي كام ملي irratti rukutamtu amma kudhan geessutti kudhan irratti kan irratti rukutamuun ajajamu inshallah kana gaditti waliin ilaalla. Hanga sanatti garuu sagadi jedhameetti kaa'ama malee rukutamtu jechuudha. Kanaafuu hanga ballagduutti hanga umriinsi umrii nama guddaa keessa galuutti qalamiin irraa fuudhamaadha jechuudha. Yoo sharrii hojjetan sharriin jaraattiin barreeffamu yoo khayrii hojjetan garuu haadhaaf barreeffama. الشرط الثالث شرطين اللي سدفا التمييز وأدام بافتشودا
وضده فالان سامو الصغار تقوما دا يعني ijoollee sabiyyii ta'uudha. Waridduhu hangi saammoo saba'u siniina waggaa torba. Yani hanga waggaa torbaatti jedhaa jira. Ifama sagara walitti hanga waggaa 10tti jedhe. Summa yu'maru eeganaani ajajamu. Yani hanga waggaa torbaatti ofiin yoo nama ilaalanii ofiin waan argi salaatani malee ajajamuullee akka dirqamaatti ajajaman jechuudha sabiyyiidha waan ta'aniif. Waggaa torba booda garuu summa yu'maru eeganaani ajajamu bisalaati salaatatti. لقوله صلى الله عليه وسلم جت رسول ربي تنقاف من ربي سراجراتو مروا أبناءكم أججاء المانكيسا بالصلاة صلاة للسبع وقا تربتي صلاة أججاء واضربوهم أما اللي ركتا عليها سرتي لأشر وقا كنا نرقى عني يو صلاة الدين كجر صلاة نوفي أردتي ركتا أجل رسول ربي صلى الله عليه وسلم وفرقوا أما اللي عد باسا بينهم قدو ثاني في مداجئه بكت إتجا ثاني جتشود في دربة والمكينة عد أنباسا قبا تيفساد رسول ربي صلى الله عليه وسلم شرطين يفرفاني مو الشرط الرابع رفع الحدث حدث في الراكع سودا وهو الودوء المعروف ودوء به كما دا إن يكون إن إيرتا إن شاء الله فيديو تانو كيسا تلال akkasuma illee dheerachuu qofa osoo hin taane viidiyoo xixiqqoodhaan illee isiniif hin qabaasii kana tokkoon qofa qabaatti baasee maaliif waan haffazachuu qabnudha waan ta'eef hanga asitti inshallah sadeen diimaa irra jiru kana walitti qabeetan biiznillah waahida tokkoon viidiyoo xixiqqoo keessatti illee isiniif waraaba inshallah warra irraa baree fayyadamu rabbiin hunda keenya yoo nu haa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.